Amma sa'aatii hojjannaa. Sa'aatii kanarratti herrega ajaa'ibaa hojjenna. Herrega ajaa'ibaa hojjenna. Sa'aatii hojjennee herrega ajaa'ibaa hojjenna. Sigalee herrega ajaa'ibaa hojjenna. Asitti 12 godhee 12 kun ja'a beekamaadha. Ja'a miti. Asitti tokko, asitti lama, sadi, afur, shan, ja'a, torba, saddeet, sagal, 10, 11. Sigalee amma paartii kana jechuudha. Paartii kana gama kana jechuudha. Paartii waan jennaan gara kana 12 dhufuu qaba. Gara kana 13 dhufuu qaba. Akkamitti marhaba akki koonu gara kana 12 yogguu dhufnu kuni akkanumatti ba'a. 12 tun jechuudha akkanumatti baati. Tun 12 sigalee akkas baaftee isii mataan kun 12. Kanaaf kun walitti ida'amee 12. 10 ta'uu 2 12. Kanaaf kana jechuu 12 9 ta'uu 3 12 4 ta'uu 12 5 ta'uu 7 12 6 ta'uu 6 12 argite amma kun paartiin kun 12 dhufee jira. Sigalee amma paartii karanaa kana jechuudha. Akkuma jiruun 13 fituu qabda. Akkamii 13 dhufa? Kana jechuun kana eda'uu kanaati. Sigalee paartii kana jechuun kana jechuudha. Kun 12 eda'uu tokko ni ta'a 13. Paartiin kunillee 13 ta'uu qaba. 11 eda'uu 2 10 eda'uu 3 10 no 9 eda'uu 4 sigalee kun meeqa taaree 13 martuu 13 jechuudha. 8 eda'uu 5 7 eda'uu 6 kulleen isii 13 jechuudha. This is 13. Nice. This is 12. Nice. Oromo calculation. Nice. Galatooma waan nu dhaggeeffattaniif. O'clock maths calculation jedhama.